daangessin namni Facebook hin fayyadamne hin jiru yoo kan argan maal jedhani. Mee maaltu jecha akkamitti sammuu keessatti nama dhufa. Rabbiin ani baay'een gadde. Tanaan dura mucattii akkasitti Suudaan wajjin akkas taate jedhasani namni ishee afaan itti hin qabanne hin jiru. Namni waa'ee ishii YouTube kanarratti hin haasofne hin jiru. Namni viidiyoo ishii Facebook irratti postiin kun hin jiru. Facebook irratti an waan sirriitti na gaddisiise. Waan sirriitti na gaddisiisan dubbachuu hin barbaanne waan ta'eef sabab kanaan dubbadde malee. Han Facebook irratti gadhiisan viidiyoo irraa kutaniiti. Jechuun baay'ee irraa kutaniiti. Garuu waan sirriitti dhuguma sammuu kiyya keessa nan baane beeytanii. Namni kamuyyuu namni imoon fayyadamne namni WhatsApp fayyadamne hin jiru. Imoo story irratti daqiiqa 15 guutuu imoo dogoratu jira namni. Daqiiqa 15 guutuu ka Facebook irratti irraa kutanis hin jedhe. Garuu han imoo irratti arge nama 2-3 han imoo irratti arge daqiiqa 15. Maaliif akkana goota waan gaariidhaan jedheen barreeffaman na arrabse. Dhugaa na arrabsan. Namni si yoo ka'u kan dhaggeeffataa jiraatu gurratti siyaaseenu. Homa waan gaarii waan gootem jiru. Obboleettii teessani hundaafuu obboleettiidha. Sun immoo tuyyuu namicha Suudaanii osoo lammii ishii ta'u ta'e biyya ishii ta'u ta'e akkan hin godhu ture. Taate waan addaa waan namaan alaa hin hojjanne. Ishiin beeytetii miti jechuun viidiyoon dhoksaadhaan kaameraan kan waraabe. Ta'e miyattiin tun hin maraattiyyuu hin duutiyyuu ofii hun ajjeestite jedhanii salphina haganaa kana hurdatii haganaa kana viidiyoo ishee akkas achi ooftanii as ooftan miyattiin tun akkam taatii hin maraatti fayyumayyuu godhatti jettanii osoo bakka ishee sammuutanii hassaabdanii akka hagam ta'ame hagam sammuu ofii namaa keessatti namatti dhagahama. Inni ta'e baay'ee haasa'amaa ture. Amma immoo san lafa goonan lakkii maali Facebookiin keenya qullaa ta'a ammallee waan biraa jalaan uumne jettanii kana fiddanii kun immoo baay'ee badaadha ka haadhaaf abbaa jechuun ulfina kabajaa qabu. Ati garuu haadhaaf abbaa kee gadi xiqqeessitee abbaarranis hin baane haadharraayis hin baane eessayyuu akka dhufte hin beekamu mukarraa baate. Han viidiyoo kana waraabdee yeroo duraatiif Facebook irratti gadhiiste jechuudha. Namittis tun intalattii taate gurbattii taate hin beekurra. Atiin suni homaa sammuun kee homa takka hin hojjetu haadhaaf abbaa hin qabdu qabaattee akkam ija keessa laaltare. Waan gaarii miti badhosa waan gaariidhaan goote okay baay'ee dassi nama jedha ture.